Ergan dura kooti laalee kakuu kanamaa Kaleessuma golee nan buusu humni koonsimaa Wandal bulaalee qalbiin koo kamiin jeeqama Anta malee ani samamoo Kaleessa fidee afaan nagadhee Horiitti sabbiin koo lakkiin shaakamu Olicha nuuf qalame kutaa sadaffaa Olichi nuuf qalame inni mirga abbaa isaa ture na durumaan abbaa bukkee jiraachaa ture sun gara biyya lafaa erga dhufee booddee mootummaa abbaa isaatii barsiisaa namoota cunqurfaman bilisa baasaa gad of deebisee fakkeenya ta'ee inni jiraachaa ture sun amma harka cubbamootaatti harka namaatti dabarfamee kennamuudhaan miidhamni ulfaataan yerootti isarra ga'aa jiru irra geenyeerra. Yommus lafti bari'ees luboonni warri angafoonnii fi maanguddoonni saba hundinuu Yesuusin ajjeesuudhaaf mari'atan. Isaan isa hidhanii geessanii Phiilaaxoosiin bulchaa biyyaatti dabarsanii kennan. Yihuudaan inni dabarsee isa kenne Yesuusitti akka faradame yommuu hubate gaabbee meetii 30 deebisee luboota warra angafootaa fi maanguddootatti fide. Ani dhiiga nama yakka hin qabne dhangala'utti dabarsee kennuu kootiin yakkeera isaaniin jedhe. Isaan garuu nuun maaltu dhibere atumtuu maladhu malee jedhaniin. Yihuudaan kana irratti meeticha mana qulqullummaa keessatti darbatee gatee achi adeemee dhaqees of rarraase. Luboonni warri hangafoonni garuu meeticha fuudhanii meetiin kun horii dhiiga namaa dhangalaasise waan ta'eef horii mana qulqullummaatti dabaluun seera miti jedhan. Ergasii mari'atanii iddoo awwaalaa warra ormaaf akka ta'utti lafa manicha suphee dha'u tokko itti bitan. Kanaaf lafti sun amma har'aatti lafa dhiigaa jedhamee waamama. Inni Ermiyaas raajichi dubbate kanaan raawwatame. Isaan meetii 30 gatii isaa namoota Israa'eliin shallagame sanaa fuudhani. Akkuma gooftichi na abboometti gatii lafa namicha suphee dha'u kennaan jedhe ture. Yesuus yeroo bulchaa biyyaa dura dhaabatetti bulchaan biyyaa si'ii mootiin Yihuudootaa jedhee isa gaafate. Yesuus immoo deebisee situ akkas jedhe. Salabuun luboonni warri hangafoonniif maanguddoonni isa hadheessan irratti immoo deebii hin laanne. Yommus Phiilaaxoos waan isaan kun si irratti dhugaa ba'an kana hundumaa hin dhageessuure ittiin jedhe. Yesuus garuu dubbii tokkoof iyyuu deebii isaaf hin laanne. Bulchaan biyyaas kanatti guddaa dinqifate. Bulchaan biyyaa ayyaana Faasiikaatti warra hidhaman keessaa namuma isaan gad nuuf dhiisi jedhan tokko namootaaf gadhiisuu amala godhatee ture. Yeroo sanatti Barabbaa kan jedhamu namni diraa'ina isaatiin yookaan namni jal'ina isaatiin beekame tokko hidhamee ture. Yommus jarri walitti qabamanii Phiilaaxoosiin eenyuun akka isiniif gadhiisu barbaaddu? Barabbaa moo yookiis Yesuus isa Kiristoos jedhamu isaaniin jedhe. Inni naaffaadhaaf dabarsanii akka isa kennan beeka ture. Kanuma irratti iyyuutu Phiilaaxoos barcuma firdii irra taa'u. Haati manaa Phiilaaxoos namicha qajeelaa sanaa waa hin godhin anoo ida halkan abjuutti waa'ee isaatiif baay'ee dhiphachaan ture jettee itti dhaamte. Luboonni warri hangafoonnii fi maanguddoonni garuu Barabbaa gad nuuf dhiisi Yesuus immoo balleessi jedhanii Phiilaaxoosiin akka kadhataniif namoota tole jechisiisan. Bulchaan biyyaa immoo isaan lamaan keessaa eenyuun akka gad isiniif dhiisu barbaaddu jedhee isaan gaafate. Isaan immoo Barabbaa gad nuuf dhiisi jedhan. Phiilaaxoos egaa Yesuus Kiristoos jedhamu immoo maal godhu ree jedhee isaan gaafate. Yommus hundumti isaanii afannifamu jedhanii inni immoo maaliif balleesse maal balleesse jedhe. Isaan garuu ittuma caalchisanii afannifamu isa fannisii ittiin jedhan. Phiilaaxoos immoo caalaatti waca kaasuu malee homaa akka waa'ee hin baafne yommuu arge bishaan fudhatee namoota duratti harka isaa dhiqatee ani dhiiga nama kanaa irratti yakka hin qabu isin beekkadhaa jedhe. Kana irratti namoonni hundinuu dhiigni isaa nu irraa ijoollee keenya irraa isa barbaadamu jedhanii deebisaniif. Phiilaaxoos ergasii Barabbaa gad isaaniif dhiisee Yesuusin immoo reebsisee akka fannifamuuf dabarsee kenne.
Musloltoonni bulchaa biyyaa Yesuusin gara mana mootummaatti geessanii kutata loltuu sanaa keessaa warra afan isatti dachaasan. Isaan wayyaa irraa baasanii uffata bildiimaa itti uffisan. Gonfoo qoraattii hojjetanii mataa isaa irra kaa'an. Ulees harka isaa mirgaatiin qabachiisan. Isa durattis jilbeenfatanii Axxamiree namooti Yihuudotaa jedhanii ittiin gaa'isanii. Isatti tufanii ulicha fuudhanii ittiin mataa isaa rurrukutan. Erga itti gaa'isanii booddee immoo uffata sana irraa baasanii wayyaa isaa deebisanii itti uffisan. Kana booddees fannisuudhaaf geessan. Utuu gad ba'aniis nama biyya Qaareenaa Simi'oon isa jedhamu tokko argatanii fannoo Yesuus akka baatuuf isa giddisiisan. Isaan iddoo Golgootaa jedhamu dhufan. Golgoota jechuun iddoo lafee mataa jechuudha. Loltoonni achitti daadhii waynii hadhooftuudhaan makame hadhuguuf kennaniif, inni garuu afaaniin qabee dhuguu jibbe. Erga isa fannisanii booddee muka buufatanii uffata isaa hirmaatan. Kana booddee isaan ta'anii achitti isa eegan. Caaffanni yakka inni ittiin hadheeffame mul'isus inni kun Yesuus mootii Yihuudootaati kan jedhu mataa isaa irraan kaa'amee ture. Yommus immoo saamtonni lama isaa wajjin inni tokko mirga isaatti inni kaan immoo bita isaatti fannifaman. Warri achiin darbanis mataa isaanii raasanii, ati isa mana qulqullummaa jigsitee guyyaa sadiitti ijaartu ilma Waaqayyoo yoo taate mee of oolchi, fannoo irraas gadi bu'i jedhanii hin arrabsu turan. Luboonni warri hangafoonnis immoo barsiisota seeraatii fi maanguddootaa wajjin akkasuma isatti ga'isan. Inni namoota biraa oolcheera, ofii isaa immoo oolchuu hin danda'u. Inni mootii Israa'el erga ta'e mee amma fannoo irraa gad haa bu'u, nus isatti hin amannaa. Inni Waaqayyoon amanateera, Waaqayyo immoo yoo isatti gammade isaa oolchu, innumtuu ani ilma Waaqayyooti jedheera jedhan. Warri saamtonni isaa wajjin fannifaman iyyuu akkasuma isa hin arrabsu turan. Guyyaa sa'aatii 6 hamma sa'aatii 9tti dukkanni lafa hundumaa irra ture. Gara sa'aatii 9ffaatti Yesuus sagalee guddaadhaan Eelii Eelii lama sabaqtanii jedhee waammate. Nis Waaqayyo koo maaliif na dhiiftee jechuutti ni hiikama. Warra achi dhaabatan keessaa kaan kana dhaga'anii namni kun Eeliyaasiin waammata jedhan. Achumaan immoo tokko isaan keessaa fiigee waan akka cumaa buqqee hadhaa isa daadhii waynii dhangaggaa'an guutame fuudhee uleetti kaayee akka inni dhuguuf kenneef. Warri kaan garuu turii Eeliyaasiin isa oolchuudhaaf yoo dhufe mee ni ilaallaa jedhan. Yesuus immoo sagalee guddaadhaan iyyee hafuura isaa kenne. Kunoo golgaan mana qulqullummaa olii hamma gadiitti iddoo lamatti tarsa'e. Laftiin socho'e, kattaawwanis hin dadayya'anii. Awwaalonnis immoo banamanii warri qulqulloonni dur du'an hin kaafamanii. Isaanis awwaalota keessaa ba'anii du'aa ka'uu Yesuus booddee Yerusaalem mandara qulqullaa'aatti lixanii namoota baay'eetti mul'atan. Hangafni 100 fi namoonni isaa wajjin Yesuusin eegaa turan socho'aa lafaa waan yeroo sana ta'e hundumaas yommuu argan guddaa sodaatanii namni kun dhugumaan ilma Waaqayyoo ture jedhan. Dubartoonni baay'een Galiilaadhaa isa duukaa ba'anii isaaf kan hojjetan alala dhaabatanii in ilaalu turan. Maariyaam isheen Magdalaa, Maariyaam haati Yaaqoobii fi Yoosef, haati ilmaan Zabdewoos isaan keessa turan. Yommuu galgalaa'ee sooressi mandara Armaatiyaa Yoosef namni jedhamu tokko, namichi kun ofuma isaatii bartuu Yesuus ta'eera. Inni Phiilaaxoos biraa dhaqee reeffa Yesuus kadhate. Kana irratti Phiilaaxoos akka kennamuuf in abboome. Yommus Yoosef reefficha fuudhee wayyaa harri quncee talbaa irraa dhaameen kafanee awwaala isaa reefuu ofii isaatiif garaa dhagaa keessatti tolfatee keessa kaa'e. Dhagaa guddaas gara balbala awwaalichaatti gangalchee adeeme. Maariyaam isheen Magdalaa, Maariyaam isheen kunis fuullee awwaalichaa hin taa'u turan. Guyyaan qophaa'ummaa darbee borumtaa isaa luboonni warri hangafoonni Fariisonni Phiilaaxoos duratti walitti qabamani. Gooftaa inni wallaalchifataan sun utuu jiruu guyyaa 3 booddee nan kaafama akka inni jedhe yaadanneerra. Kanaafis awwaalichi amma guyyaa 3ffaatti akka eegamu abboomi. Kun yoo ta'uudhaa baate garuu bartoonni isaa dhufanii isa hatanii namootaan immoo inni du'aa ka'eera hin jedhu. Wallaalchisuun inni gara dhumaa kun immoo
isa irra caalaa kan hammaatu hin ta'a jedhaniin. Phiilaaxoos yommus warra eegan fudhadhaa dhaqaatii akka beektanitti eegsifadhaa isaaniin jedhe. Akkasitti isaan eegdota sanaa wajjin dhaqanii dhagichatti mallattoo godhanii awwaalicha eegsisan. Sanbanni erga darbee jalqaba torbanii barii gaafa sanbata guddaa Maariyaam isheen Magdalaa fi Maariyaam isheen kan awwaalicha ilaaluu dhaqan. Kunoo ergamaan gooftichaa waaqa irraa gadi bu'ee dhufee dhagicha balbala awwaalichaa irraa galagalchee waan irraa taa'eef socho'i lafa guddaan isaa ta'e. Bifni isaa akka bakakkaa, uffanni isaas akka cabbii adii ture. Warri eegdonni awwaalicha isaa sodaachuu irraa kan ka'e roma'anii akka waan du'anii ta'an. Ergamaan sun garuu warra dubartootaan isin Yesuusiin isa fannifamee ture akka barbaaddan anuu beeka. Sodaatinaa nu as hin jiru akkuma jedhe ka'eera. Goddaa iddoo reeffi isaa ka'amee ture iyyuu ilaala. Ammas dafaa dhaqaa bartoota isaatti inni du'aa ka'eera. Kunoos inni isin dura Galiilaa hin dhaqa. Achittis isa hin argattu jedhaatii himaa. Kunoo ani isinitti himeera jedhe. Yommus isaan sodaaf gammachuu guddaadhaan awwaalicha keessaa ba'anii bartootatti himuudhaaf fiigan. Kunoo Yesuus isaanitti dhufee nagaa isaan gaafate. Isaan immoo itti dhiyaatanii miilla isaa qabatanii sagadaniif. Yommus Yesuus hin sodaatinaa dhaqaa Galiilaatti akka gadi bu'aniif obboloota kootti himaa isaaniitti achitti arguuf jiru isaaniin jedhe. Warri dubartootaa utuu karaa deemaa jiranii kunoo warra awwaalicha eegaa turan keessaa kaan gara mandara dhaqanii waan ta'e hundumaa luboota warra hangafootatti himan. Luboonni warri hangafoonnis maanguddootaa wajjin wal ga'anii erga mari'atanii booddee horii ga'u warra loltuu sanaaf kennan. Waa'ee isaa immoo bartoonni isaa halkan dhufanii utuu nuyi rafnuu reeffa isaa hatanii sokkan jedhanii namootatti himaa. Dubbiin kun gurra bulchaa biyya bira yoo ba'e immoo nuyi qabbaneessina isin rakkinatti akka hin galleen goonaa jedhaniin. Kanaaf warri eegdonni horicha fudhatanii akka isaanitti himame hin godhan. Egaa dubbiin kun hamma har'aatti iyyuu Yihuudoota gidduutti akkasitti hin odeeffama. Bartoonni 11 immoo Galiilaa keessaa gara gaara iddoo Yesuus wal argina isaaniin jedhee naqan. Yeroo isa argan sagadaniif kaan garuu hin maman. Yesuus immoo gara isaanitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqa irratti lafa irratti anaaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa abbaatiif ilmaatti hafuura qulqulluuttis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Kunoo ani immoo hamma dhuma bara baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjin nan jira. Maarree akkuma dubbate gootichi awwaala diigee ka'ee humna du'aa golgoleessee cubbuu ilmaan namootaa balleesse. Ulfinaan inni mirga abbaa isaatti deebi'ee kun ammas akkuma dubbate deebi'ee warra isatti amanan gara bakka isaaniif qopheesseetti fudhachuudhaaf deebi'ee hin dhufa. Maarree Yesuus isa du'aa ka'edha. Namni Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo isa cubbuu ilmaan namootaa baatee ta'uusaa beekee isatti amanu hundumtuu jireenya bara baraa qaba. Kana ilma isaa kanatti hin amanne garuu jireenyicha hin qabu. Macaafni qulqulluun akkuma dubbatu Dhaggaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 5:10 qabee namni ilma Waaqayyootti amanu dhugaa kana of keessaa qaba. Namni Waaqayyoon hin amanne garuu isa Waaqayyo ilma isaatiif dhugaa ba'e waan amanuu dhiiseef Waaqayyoon sobduu gochuu isaati. Waaqayyo jireenya bara baraa nuuf kenne. Egaa dhugaan isaa isa kana. Jireenyi bara baraa kunis ilma isaa keessatti argama. Namni ilma Waaqayyoo qabaatu jireenyicha qaba. Namni ilma Waaqayyoo hin qabaanne jireenyicha hin qabu. Egaa Yesuusitti amantee kan jirtu jabaadhu. Ittuma fufii amma dhumaatti isaa wajjin jiraadhu. Amma ammaatti Yesuus kun eenyu akka ta'e kan hin hubatin jiru. Akkuma kana dhageesseen harka kee Yesuusitti kennadhu. Du'a bara baraa jalaa lubbuu kee oolfadhu. Yesuus isa ofii isaa nuuf kennedha. Yesuus isa cubbuu keenya balleessedha. Yesuus
isa iddoo nuuf qopheessuuf deemee jirudha. Yesuus isa deebi'ee dhufee gara ofii isaatti nu fudhatudha. Maarree walichi nuuf qalame inni durumaa gara abbaa bukkee ture gara biyya lafaa dhufe akkasiin hafuura qulqulluudhaan Maariyaam keessa bulee dhalatees biyya lafaa irratti deddeebi'ee barsiisaa mootummaa Waaqayyoo babal'isaa ture. Akkasittiin harka cubbamootaattis dabarfamee kennamee du'ees du'aa ka'ee mirga abbaa isaatti ol ba'ee amma mirga abbaa isaa jira. Deebi'ee dhufee immoo warra isatti amanan fudhachuudhaaf mul'achuunsaa dhiyaateera. Namni hundumtuu isa deebi'ee dhufu dhugaa qabatamaa kanatti amanee ilma Waaqayyoo qophaa'ee eeggatu. Mul'ata Yohaannis 22:20 ani dafee nan dhufaa jedha. Yesuus akkuma dubbate hin dhufa. Maranaataa, Yesuus dafii kottu. Ayyaanni gooftaa keenyaa nama hundumaa wajjin haa ta'u. Eebbifamaa.